isti'aanu maalidha isaan kan muraasni gara biyyatti deemaa jiran kan gara biyyatti hin deemin hedduttuu biyya san keessa jiran nun jedha jira warrootan keessa beektonni warrootan immoo gara waajjiroota mootummaa biyya keenya haa ta'u gara seera mootummaa biyya sanitti illee itti dhiyeenyadhaan biyya san keessa yeroo dheeraadhaaf waggoottan dheeraadhaaf achi keessatti turan muuxannoon biyya san keessaa qaba wajjiidhaan guyyaa har'a sagantaa keenya irratti affeerree jirra lammiiwwan keenya biyya san keessatti jiran carraan isaanii maalidha akka seera biyya Saudi Arabia kanaan dura namoonni tokko tokko akka karaa keessan nu barreessanitti warrootan Saudi Arabia ku yeroo wanni akkasii ka'u torbaan tokkoof iyyanii ni dhiisan waan jedhuudhaan namoonni keenya biyya san keessaa bahaa hin jiran jechuunlee dhagahaa jirra akkasumas lammiiwwan biyya biraafillee immoo xiyyeeffannoon irra caalaan lammii keenya irratti kenname lammiiwwan biyya biraa bahaa jiranii keenya immoo maaliif hin baane immoo waan kanarratti immoo adeemsa deemamaa jiru kanarraati guyyaa har'aa keessummaa tokko isinii qabannee dhiyaannee jirraa waan isaan dhaabanutu jira muuxannoo isaan qabanirraati egaa keessummaan keenya kun biyya Saudi Arabia gara magaalaa Riyaad keessa jiraatanii yeroo ammaa kana toora qilleensa gubbaa nu jiran mee isaan simanna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh sheekana akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha fayyaa nageenyi badhaadha dansa akkam jirtan isin baga jiraattan umrii keessan haa dheeratu maarrega sagantaa raadiyoo daandii qaarran nu argamtanii haala ummanni keenya naannawa san keessatti jiruu fi carraan ummata keenyaa maalidha akkasumas gorsoota tokko tokko nuuf kennuuf qophii kanarra nu argamu keessaniif hedduu galatooma isinillee kanarratti nu affeeruu kennaaf hedduu galatooma isin jedhu tole maarree dhaggeeffattoonni keenya akka isan beekaniidha fi magaalaa Riyaad keessa jiraatanii maqaan keessan eenyu jedhama Abu Abdurrahman jedhama Abu Abdurrahman horaa bulaa deebanagaa haalli biyya Saudi Arabia keessa yeroo ammaa deemaa jiru maal fakkaata seerri ba'e jedhan sun mee maalirraa quba qabdan seerri sun seera maaliiti seerri suni akkuma gartee hundi kennaahu warri biyas jiruu fi warri bakka biroos jiru miidiyaalee garaagaraatii fi gartee sooshaal miidiyaa kanaanillee dhaggeeffatanitti seerri biyyattii tana biyya seeraa haa goonu kan jedhan irraa ka'anii warra wanni kanniillee ijoollee gartee jaraa ka haa dhufan kanniintu biyya teenya biyya gartee nama seeraa qofa haa goonu jechuu kanarraa ka'aniif labsii kana dabarsan. Am fakkeenya ijoollee isaanii jechuun warrootan ijoollee malikoota biyya gara Ameerikaa kana biyya gurguddaa kanatti baratan jechuu keessanii. Akkas jechuu kootee. Amma biyyatti keenya warrootan lammiiwwan waraqaa hin qabne irraa haa qulqulleessinu jechuun kun waan haaraa amma argame moo kanaan durallee waanuma jiru. Kanaan dura hin jedhanii turanii garuu jechoonni amma jedhaniif jechoonni kanaan dura jedhan jikkoo isii wal faallisi jennee ilaalla. Kanaan dura ima jedhanii. Jedhanis murannoo akkanaatiin koottaa nutu isin galcha nutu tikeeta isinii irraa muraa nutu akkana isinii godhaa waa hedduun kadhatanii nama galchaa turan kanaan dura. Amma wanni gartee nuti kadhannu tokkoon jiru namni guyyaa kennina guyyaa 90 keessatti namni biyya kana keessaa bahu akka bahu wagguu bahus gartee wanni nu gartee tikeeta isinirraa binnu hin jiru kanaaf ufirraa murtanii gara biyya keessan galaa jechuun kunu yeroo duraatiif kanaan dura tikeeta namarraa muranii nama sossobanii osoo nama hin cinqin calliseetumaan haga galee kaan dhiisaa turan. Barana garuu kasaniin ala adda godhu tikeessa isinirraa murru ufii keessanii gala waan takka qofa isinii waadaa gallaa jedhan ummata hundaafuu jechuudha. Isin maalinni namoonni kanaan dura gartee ashaaraa kennitan ashaaraan isinirratti hin barraahu isinirratti hin qabamu galtanii as deebi'uu ni dandeettan kana qofa dhiifamuu hin goona jedhanii miidiyaa isaaniitis gara gaazexaanis gara hundaanuu gadhiisanii jiran jechuudha. Garuu ka kanaan duraatiin hedduu garaagarummaa kana hin jedhamne qaba. Kana maaliif na jechisiisa? Uummanni lammiileen biyya biroo ka kanaan dura akkuma lammii keenyaa hin baanu jedhanii taa'an hedduun isaanii yaa'udha ka argaa jirru jechuudha. Kana jechuun wanni kun booddeen isaa sodaa qabaa booddeen isaa rakkoo qabaa jecha laaluun gara biyya isaanii galuuf tattaafatanii socho'anii kaanii gara biyya ofii galaa jiran jechuudha. Kun maal mul'isaree wanni bultii 90 san booda dhufu hedduu cimaadhaa kan jedhu. Wanni garagaraa kan dhageenyu ni jira. Fakkeenyaaf mana hidhaa 198 kan qaraa irratti dabalanii ijaaraa jiranii kan jedhus hedduu haasawamaa jira jechuudha. Kanaaf qophii qaban kana lammiileen isaanii biyya kana keessatti fakkeenyaaf guyyaa 3 dura wanni bahe namni tokko nama gartee biyya kana keessatti heeraan ala jiraatu fidee guyyaa 90 kanaan booda nuufime qarshii 50 riyaal kenninaaf jedhanii waadaa galanii jiran jechuudha. Kanaaf namni tokko nama dhoyseellee akka hin dabarre gochuuf sochii jedhamu. Wannoonni namoonni keenya gartee kanaan dura jarri hundaa hin labsanii bira darban torbaan tokkoof akkana jedhanii boodesanii irra darbanii kan jedhan hin jiran. Kun baran ammoo saniin gara jennee ilaalla.
kaani rabbi beeka jechuudha. Kanaaf namoonni hundinuu gara biyya ofii galaa jira. Irra hedduun isaanii namoonni keenya ammoo gara biyyatti galuu kana irraa xiqqoo goggogiinsi jira. Maaliif amanuma isaaniitii jar hin dubbatanii booda hin haqan waan jedhaniifi wanni kun booddeen isaa turtii biyya kana keessa yeroo hedduu turreenillee walitti madaalee ilaallu kan baranaa kun garaagarummaa isaa mul'isa jennee ilaalla. Kanaaf lammiileen keenya waan kana tolchanii xiinxallanii hubatanii yeroo kanatti gartee saamachuu qaban kan jedhu nan mul'ata. warroonni karaa galaana faanii biyya sanitti imalan jiru jedhaman gara Yemenirraan kutanii warroottan sunilleen karuma seeratiin dhaqanii tikeettaa muratanii imbaasii wajjin xumuratanii galuu ni danda'an jechuudha akka amma seera baheetti jechuu. Seera amma bahe kanatti lammiileen sunniin carraan jaraa carraa kaaniin garaagarummaa kan hin qaba jedhee ilaaluu jira. Yoo kana dhimmuma garaagaraatii fi garaagartee jawaazaata biyya kanaa deemee namoonni biyya kanatti kanaan dura karaa dalagaatiin dhufanii yookaan gartee ispoonsarri isaanii wal lolanii jaraa badanii yeroo dheeraa biraa turanii hin galle jedhanii wajjin dhufan jarri bakki jarri dhaqanii ashaaraa itti kennan yeroo irraa fudhata. Namoonni kunniin ammoo guyyama takkatti fudhatanii warri karaa baharaatiin dhufan waan gartee ispoonsara isaatitti bilbilanii jarri tun maal balleessite maaltu irraa qabda maal irraa qabda jedhanii gaafatan. Disipaasii ambaasii irraa fudhattee qaxxitaa gara bakka jawaazaata dhayxee bassamata ofii kennitee tikeeta ofii murattee karaa malagaatiin biyyatti galuu dandeetti jarris. Amma fakkeenna namni kenna waan kana keessatti carraa wayillee ni jira fakkaata amma akkaataa isin itti ibsaa jirtanitti warroottan amma waraqaan liisee paasee kana guutatanii gara biyyatti imalan gaafa guyyoottan 90 kun xumurameen booda mootummaan Saudi Arabiyaa akka nama seera qabeessa argitanii karaa seera qabeessatiin galchuudhaaf viizaallee kennuudhaaf karaa ni banna jechuu waadaa galan jettan wanni argitee kanaan duraadhaan adda sabaasu kanaaf warroottan amma gara biyyatti yoo galan deebi'uuf carraa ni argatan jechuu wajjin namoonni tokko tokko biyyuma kamitti deebina biyyumatti deebinu qabnu biyyi keenya rakkoo hedduutti jira biyya gara biyya keenya sanitti dhaqu manna biyyuma Saudi keessatti hidhamuutu nu wayya jechuudhaan warroottan argitee waan peeji keenya irratti barreessinu irratti koomenti kenna nutti jira waan kana kamitti hubattan. Kuni biyya kanatti asumatti hafnee hidhamuuf biyyaan baane namni jijjiiramuuf biyyaa bahe asitti nyaatee qofa jiraachuuf biyyaan baane jijjiiramee waa fooyyahee biyya kiyyatti deebi'ee ofis maatii kiyya fooyyessa jedhee waan dhufeef hidhamee maatii sanis hin fooyyessu ofis hin fooyyessu kanaaf asitti hafuun gaarii miti kanaaf carraan kuni gartee namni tokko biyya kanarraa wayitii bahu ashaaraan yookaan immoo bassaamaatti jedhanii asitti biyya kanatti jedhamu kun irratti mazaggabamu eega jedhani warroonni karaa galaanaatiin dhufan warroonni ispoonsara ofiirraa badan warroonni ammoo garagaraa rakkina garagaraatiin umraa dhufanii ziyaaraa dhufanii garagaraatiin biyya kanatti hafan wagguu galan gartee waadaan nu isaanii seennu biyyatti galanii yeroo biyya kana waliigalteen biyya Itoophiyaatiif kun godhanii jedhan gaafii takka malee as deebi'anii hojjechuu mirga guutuu qabanii jechuudha. Warroonni bultii 90 kana booda ammoo mirgi kun guutuunuu hin qaban. Waggaa 5 as waggaa 10 as biyya kanattuu as deebi'uu hin danda'an kan jedhan lafa kaa'an. Amma isaan akka seera waan kana baafatanii jiranii seera kana namni kenna osoo dhagahu akka waan hin dhageenye ka bira darbaa jiru hedduudha nuun jedhan namni kenna. biyya san keessa jiraatu warroottan fakkeenya Yamanii haa taatu Pakistaanii haa taatu Afgaanii haa taatu warroottan biyyoota biraa hedduu galmaa'anii deemaa jiran garuu lammiiwwan biyya Itoophiyaa hedduu galmaawaan jiranu fakkeenya amma guyyoottan 90 kun yoo xumurame mootummaan maal gochuu heda fakkeenya warroottan baadiyyaa keessa re'eetisutu jira mootummaan nutti hin dhaqqabu eessan dhufee nu qaba ka jedhan fakkeenya akkasumas immoo dubartoonni mana arabaa keessa hojjetan warroottan arabaa kun mana keessatti isaan dhossanii hojjechiisanii eessan nu arganii jedhanii argitanii waan kanarraa kaafanii dubartoonni dhageeffattoonni keenya hedduun ka waraqaan qabne waa nu biyya mana arabaa keessa jirra boqonnaa ijaazaa jedhamaami ijaazaa sanillee hin baanu akkamiin nu argatanii kanaaf maal goona biyyatti gallaka jedha warra akkasii kanaadhaaf maali dhaamsi keessan keessatti nu arganiin mootummaa jalaa hin baanee nu argan jechuun kun waan maluu miti jedhee ilaala maaliif jarri carraa garaagaraa kaa'anii jiran warra Suudii kanaa yoo namni tokko namni gartee heeraaf seera hin qabne biratti kan argamu ta'e innuu gartee adabbii mallaqaa fi adabbii hidhaa qaba jechuudha. Kanaaf inni gaafa guyyaan namummaan nama waraqaa hin qabne teessiselleen adabbitti itti jira jedhame. Adabbii qabas hidhaa qabas inni. Seerri kun kanaan duran jiru moo seera haarawaa amma baasan? Adabbii qabaa hidhaa qabaa jechaan kun hin jiru ture kanaan dura.
garuu amma takkaffaan akkana lammaffaan akkana sadaffaan akkana jedhanii takka takkaan kaa'anii jiran jechuudha. Kanaaf namni kun hadhaaf isa daleessifachuuf yookaan isii daleessifachuuf haga gaafa guyyaan kalaa'utti gaafa guyyaan gahee wanni marti dhumatti narraa deeme jedhee isii ofirraa ari'a. Gaafsan isiin maal taati badee qullatti hafti jechuudha. Jarri isiif yaadanii osoo hin ta'in akkas jedhaniin kun ufiif yaadaniiti. Hanga yerootitti haga gaafa guyyaan gahutti na haa dalaydu booda sanii gad ari'amaantu na gahe waan ta'eef carraa ofii kalaaluu qabdu isiidha malee jaraa miti. Jarri biyya ofii keessa jiran mana ofii keessa jiran rakkina wayii hin qaban namni rakkina qabu isii waan taateef yookaan isa waan taateef jarri tuni bal'isanii karaa karaan laaluu qabanii jira. Tole hedduu isin galatoonfanna waan bareedaa nuu dhaamtanii fakkeenya amma guyyaan 90 kun osoo hin xumuramin namoonni magaala tokko tokko keessa jiran osoo guyyummaan 90